السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أمة قشتي أكم نجا كيسني أنا نجا بود الحمد لله قالني ربنا قوات دقيني جرا أكسم أمة ورمو هندما كيسني ججبنا إسني هوا كم بيا على جرتن كم بيا كيس جرتن أمة توبيا هندما ججولا ربي ججبنا إسني فاكن ججون بربادة إجابة كينيا علي برا دكتور علي برا gaggeessinee jirra. Gara fuula rabbii deemanii jiranii, gara biyya dhugaa deemanii jiranii. Rabbiin dhiifamaa godhuu fi rabbi magfiraa haa godhuu fi jechuun barbaada. Dr. Alii Birraa dhugaa rabbii akka jenneetti ibsinullee hin qabnu, isa ibsuu fi jechuun baay'ee nu hir'atu. Akkasuma dinqisiifattoota Dr. Alii Birraa, jaallattoota Alii Birraa akkasuma maatii isaa hundumaaf, uummata Itoophiyaa hundumaa fi jajjabina isinii hawwina. Doktora Jaalalaa yoomuu onni uummata Oromoo keessa jirta. Hojiin kee seenaan kan kee uummata Oromoo wajjin jiraata. Akkuma Hacaaluu Hundeessaa yoomuu hin dagatamtu ati. Abbaa dhugaa, abbaa qabsoo, abbaa seenaa. Rabbi jannataa si haa qanansiisu. Rabbi rahmata si haa godhu. Rabbi jakkairiin si haa ilaallatu. Abbaa keenya siin jechuu barbaanna. Si dhabuun hedduu nama gaddisiisa, dhugaa hedduu namatti ulfaata. Osoo umurii guutuu uummata Oromoo wajjin jiraattee uummanni Oromoo itti tola dhugaa rabbi. Egaa duuti naftu eenyuufuyyuu guyyaa eegdee malee, guyyaa eegdee dhufti malee hin haftu. Nuti sa'aatiidhuma keenya akkuma ifee sa'aatii itti ilaallu, warri hojii qaban hojii isaanii seenuudhaaf sa'aatii akkasitti karoora baafatanii sa'aatii akkasitti hojii seenaa akkuma jedhan sana nuti illee guyyaa kan keenya sa'aatii kan keenya eeggachaa jirra jechuudha. Eenyumtu biyya lafaa kanarratti namni hafu hin jiru jechuudha. Eenyumtuyyuu hinuma deema gara fuula rabbi, gara biyya dhugaa namni hin deemne hin jiru. Egaa sa'aatii kana gara rabbii deeme boo'ichatu hin taane, faarsootu hin taane du'aa'ii barbaachisa. Amantaadhuma qabnuun jechuudha. Rabbiin dhiifama haa godhuufi, rabbi magfiraa haa godhuufi jedhaniitu du'aa'ii kadhachuudha. Nama fuula rabbii deeme tokkoo fi bo'uu gadduun illee hin barbaachisu jechuun barbaada. Asumaanii obboleewwan kan koo waa tokko ergaa tokko isinitti dhaamuun barbaada. Keessattuu nuti warri biyya alaa jiru jechuudha. Obboleewwan koo shamarranii ijoollee dhiiraallee hedduu hanga keenyaa kana keessatti sharrii qaba jedheen hin yaadu. Waan hedduu na ajaa'ibe tokko dhugaa maal seetan obboleewwan kan koo, mucaa tokko hiriyaa keenya gaafan siniin jedhu bakka nu jiraannu kana jechuudha, ollaa nu jiraannu kana baddeeti kan bakkee hojjettu as Dubaayii keessa jechuudha. Faamiliidhuma warra maatii keenya nu bira hojjennu bira dhuftee gibbii tokko jechuudha. Manni nu jiraannu mana guddaadha, mana maatiiti jechuudha. Achi dhufteetu ji'a jaha hojjette gibbiidhuma nu jiru faamilii nu bira hojjennu keessa jechuudha. Gibbiidhuma tokko keessa wal argina jechuudha. Gaafa isiin dhuftee achi hojjettu intala Amaaraati, intala Bahar Daariidha. Maqaa isiillee dubbachuun barbaadu. Mucaan illee yuutuubii fayyadamti mucattiin jechuudha. Amma mucattiin kun ji'a jaha hojjetteetu hojiin baay'ee mana qulqulleessuudha, daa'ima qabuu jira, sa'aatii sadaatii fixxee. Maatiin hamma kanaa miti, ijoolleen waan baay'ee namuusa hin qabnee fi baay'ee adaban qaban ijoolleen bakki isiin jirtu sana hojjettu sun jechuudha. Baay'ee tokko bakka ijoollee reebullee, ijoolleen warri xixiqqoon ka'anii ijoollee reebuu, niitiin illee madaamiisii illee sa'aatii bakka halkan yeroo jarrii sadaatii fixanii uffata miiccanii tokkosanii mana qulqulleessanii irbaata dhiyeessanii waan dhidhiyaatu hunda kakkaasanii maal jedhanii namni gizee hojii fixee gara kutaasaa deema miti kun hin jiru achitti jechuudha. Niitiin oomaaniidha jechuudha, madaamiinsii jechuudha. Garuu faamilii kee jarri bira jennutti sanatti waan heerumtee fi jarri mo'aatan dhalataadhuma biyya kanaati. Kanaafuu sharrii hamtuudha madaamiinsi jechuu barbaadeetanii keessatti akkasii galuuf dubbiin jechuudha. Sa'aatiitti akka ciisan barbaadu, firiidamiin hin jiru, baay'ee rakkisaadha. Akkuma ta'ettuu dhiphattee ji'a jaha hojjettee nunillee wal bartee gizee tokko nullee gizee boqonnaa qabnu hin waamna, ijoollee biyyaa waan taateef jechuudha. Hin waamnaanii
dhuftee buna dhugi jennaanii fa'a bakka gizee hunda nu azansifti maaliifi akka madaamiin isii wajjin akka jiraattu haala madaamiin isii waan beeknuuf nuti jechuudha. Nu azansifti dhugaa rabbi nyaata fa'aa hojjedheetiif hin geessee kennaafi. Kaameraan mana keessa jiru ituma humni jiru jechuudha niitiin hin barbaadu. Sarraatanya Itoophiyaa wajjin illee akkasii wal argitee dubbattu wal mari'attu hin barbaadu. Gaafa isiin nu bira dhufte faamilii waan ta'aniif iyyuu qodaa waan adda addaa nu biraa kan keenya manni mana hoteelaa waan ta'eef qodaa hunduma dhuftee fudhatti nu biraa jechuudha. Inna haala kanaan wal barree walitti dhiyaanna ture baay'ee mucaa kanaan jechuudha. Gara fuulduraatti maqaa siillee suuraa siillee isiniif laxxafuun kan koo hin hafu jechuudha. Amma kana ji'a erga hojjettee booda itti jabaate hanqasa hojii erga xumurtee ganama sa'a 5 walakkaa akka Dubaayitti ka'anii mana qulqulleessanii qursii hojjetu ijoollee warra mana barumsa madrasaa deemanu shanya'u maal jedhu achi booda hojii dhaabbata miiccuu uffata rattabu waan adda addaatiin baay'ata hojii. Amma ji'a erga hojjettee booda waan isii dadhabsiiseef waan niitiin illee boqadhaa hin jettu bakka haalli niitii ulfaataadha sanumattuu boqonnaan hin jiru ijoolleen siillee adaba hin qabdu nu mari'achiisteeti andeemee bahee hojjechuun barbaada bakka isin hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa garuu isiniin adda bahuun barbaanne madaamiin kan koo rakkistuu waan taateef iyyuu bahee hojjechuun qaba baay'ee dadhabee jira sammuun na jeeqamee jira ijoolleen siyyuu nama maraachuu jette. Egaa humna siiti ol waa tokko gochuu hin dandeenyu hin beekna haala niitii siluma hin beekna Itoophiyaa guyyaatti fiddii Itoophiyaan akkuma beekamu kunoo imbaasii Itoophiyaa illee akkuma isin beektanii madaamiin koo akkas naan jette jettanii illee yoo imbaasii Itoophiyaatti dawwaltanii himtanii kan nama arrabsantu fa'aa jiru ani gurra kootiin dhagahee hin beeka. Kanaafuu jechuudha niitiin kun guyyaatti 5 gizee sitti geggeeddartu jirti zeegaadhuma keenya jechuudha. Ani yeroo hundatti wal lola mucattiidhaan illee dallaala isii as ergan illee dallaalli ijoollee Habashaa kana guuranii niitiitti as ergan eenyu akka ta'e immoo hin beektanii mucaa hiriyaadhuma kan keenya mucaan kun jechuudha. Mana madaamii kan kooti waggaa 4 hojjattee biyya galuun fedha kontiraata xumureen jira jettee piroosesii hunda erga fixxee kaatee ani biyya galuun hin barbaadu bakkee bahee hojjechuun barbaada. Mana arabaa keessa gaafa xiqqoo turtan isiin salachaa miti akkuma sana jechuudha. Kanaaf madaamiin kan koo baay'ee nama gaarii nama yaaddu guddina namaatiif waan asabdu waan taateef iyyuu fedha kan keeti rakkoon qabu galuun barbaaddu taanaani bakkee baatee hojjechuu dandeessa mirga kan keeti jettee firii viizaa kenniteef. Firii viizaa kenniteefi mucaan akkasuma bakkeetu hojjettutu maal jettu makiinaa bitattee suuqii mana taayitii mana butikii adda adda banattee kun akka barbaadu bashannantee jiraataa jirti. Ijoolleen akkas hojii galchitii dallaalalleedha jechuudha. Namni baay'een beekuu dandeessanii maqaa ishee sun isinitti hime. Isiidhaas illee kan funaanee ergu jechuudha. Guyyaatti nama afaa kan isiin ergitetu jira. Akkasuma ta'eetu iyyuu nu haala niititti waan beeknuufi egaa hin hojjetin bahi mana kana jennee itti immoo waan nuun taaneefu ji'a 6 guutuu hojjette mucaan sun. Sanaa booda haala niitii isiin iyyuu bartee nagaa bahuun barbaada jette taa'iin jennu nuti maaliif waan haala niitii beeknuufi boorisiidhaaf gaarii akka hin taane damooza dhowwattee gaggeessuu dandeessu. Ijoollee meeqa kontiraata illee biyyarraa fiddee jechuudha. Dhugaa Ramadaana keessa sa'aatii fuxurii jechuudha. Kan isiin uffata jaraa shaanxa jaraatti darbattee nan ba'an faatu jiru jechuudha. Madaamiin tokko rabbi isiniin hin gahin malee keessattuu warri oomaan jechuudha. Badaa haalli jaraa badaadha. Akkas ta'ee mucaan kun akkas rakkina akkasii argitee gibbii kana keessaa nuun adda baate. Erga adda baanee fagaanne jechuudha bilbilaan garuu hedduu waliin haasofne. Hedduu waliin dubbanna bakka waaddanyaa taane baay'ee yaannaaf ture duraan jechuudha. Maaliif haalli niitii madaamiisii badduu waan taateef mucattiin immoo hedduu miskiina waan taateef iyyuu baay'ee nu azansiifti ture. Nama nyaata miti, sukkaara miti, buna miti qammastanii ilaaltan. Amma erga adda baatee hojii biraa seentee mana tokkotti seente jechuudha. Mana seente sana yeroo gara waggaa 4 hojjette akkuma kontiraataatti jechuudha. Akkuma kontiraataatti. Sana booda hiriyaan kan keenya tokko hiriyaan kan keenya anaaf obboleettii koo guddoo obboleettii hangafa jechuun danda'a. Isiidha biyya kanallee kan na fide ana jechuudha. Hamma biyya galtee jirti deebiti yeroo xiqqoodhaaf nagadaaf gara biyya kana jechuudha.
isiin galuu waan barbaaddeefu isii mucattii amma isinitti himaa jiru kana gara mana nu jiru kana fiduu barbaadde. Bakka isii buustee ofii deemuu barbaadde boqonnaadhaaf biyya jechuudha. Isiin firii viizaa hojjetatte waggaa 10 hojjette mana kana firii viizaa hojjechiistee nagada waan adda addaa biyya keessaallee asii lachi geessuuf waa hunda piroosesii hunda xumuratteetu mucattiin bakki isiin jirtu suni bakki isiin mana nu jiru gibbii nu jiru kana keessaa baatee bakki isiin seentee waggaa 4 hojjette mucaa sammuun sii tuqame mucaa durbaa mana keessatti eegdi jechuudha. Waggaa 4 kana jechuudha. Amma akkasii hirribaan qabu akkasittiin taa'aan oolaa hin beektanii dubbii nama mataan sammuun nagaan taanii eeguun sammuun illee boqonnaa siin argatu anuu maraadheen jira yaa obboleewwan koo waa hunda jettee jechuudha. Nu guunnaanu hiriyaan kan koo isiin anallee biyya kana fidde obboleettiin koo hangafa jechuun hin danda'a. Fiddeeni jechuudha. Nu bira fiddeen. Nu bira fiddee ጓደኛን keenya sun biyya galtee amma sammuun akkanayyuu dhufti siin jechuudha. Ji'a ja'a kan akkasii fiddeetti biyya erga galte amma garuu yeroo isiin itti deebituudha. Egaa mucattiin kun nu bira dhufte jechuudha. Ijoolleen kontiraata hojjetan ijoolleen badanii hojjetan baay'ee jiru gibbii kana keessa gibbii keessa jiru keessa jechuudha. Amma mucaan kun mucaan rakkina akkasii dabarsite mucaan nuti waa hunda taanee fi waa hunda dhugaa waa hunda taanee fi mana kana finne jechuudha. Gaafa gibbii kana keessaa baatullee niitii keenyaan walitti buutee baate waan isin dhibu niitiin isii sanaa damooza dhowwannaan jechuudha. Niitii kan kootullee miindaa dabaltee kennitee feennaan deemte jechuudha waan isin dhibu jechuudha. Isallee jaree rabata akkatu nama irraanfatanii miti gibbii kanallee akkasiin hojjettee hin beeknetti fakkeessinii araba waan adda addaa jenneetti gugguunneeti mucaa sana gara gibbii kanaa kan finne jechuudha. Amma mucaan kun dura birii 500 hojjetti ture. Gara nu biraatti gaafa finnu 700 goonee fi arabaan illee akkas miskiinaa faamilii kan keenya wal beekna biyyatti wajjin jiran waan adda addaa jennee jechuudha. Niitiin keenya immoo miskiina dhuga miskiina waa hunda hin amanti bakka. Isiin akkuma keenyaatti nu ilaalte eenyunuyyuu jechuudha. Bakka isiin waa tokko ishee gasiin jaallattanii homaa rakkoon qabu isinii taanaan anaa taate jette damooza isiillee 700 gootee hojii jalqabde mucaan hojii eegalte kan isii fidde hiriyaan keenya illee tasaafarte isii bakka ofii buufte tasaafarte akkuma beekamu mana hin hojjennu nuti ijoolleen 3 bakkee hojjenna mana nyaataa jechuudha. Kanaafiyyuu hamma maal gooti mucaan tokko ጓደኛን keenya hin jirti jechuudha. Kan isii dura baddeetuma hojjetti isiin sunillee jechuudha. Garuu mana keessa dharraati waan adda addaa hojjetti. Afaaniitii miiccitii uffatasii qulqullina waan adda addaa hojjetti. Baay'ee miti ijoolleen danuudha gibbiin guddaa waan ta'eefuyyuu saraatiin bashiidha hundinuu hojii mataa isaa qaba. Hojiin ulfaatu gibbiidhuma kana keessa hin jiru waan isin. Kanaafiyyuu mucaan kun isii kanaan dura jiraatte mana kana jechuudha. Amma maal gooti isii wajjin wal dhabdeetu isii wajjin mucaa kanaa wajjin wal dhabdeef shirrii isiin hojjette maali mucaan kun jechuudha. Poolisiitti waamsistee nama biraatiin jechuudha. Dhiira bakkeetii lookeeshinii manaa itti kennite mucattii duraan mana kana miskiintittii jechuudha. Ijoollee 2 qabdi. Abbaa warraasii wajjin waliiktee jirti. Dhugaa mucaa akkam yaaddu alaamaa qabdu karoora qabdu nama ol jettee ilaali. Viizaan qabdu mucaan kun jechuudha. Dhiira bakkee wajjin walii galte akka hiriyaa nama gaarii taate fudhattee suuqii dhaqxe achitti poolisiidhaan qabsiiste. Mucaa mana hidhaa seensiste. Kana dubbachuu kanan barbaade gara fuulduraatti footoo mucaa kanallee isiniif hin laxxafu. Mucaan kun illee yuutuubii fayyadamti jechuudha. Isiin dubbii shirrii kana hojjette. Isiin miskiintittii miti. Akkasitti ofii duddubbaan baate mucaa kanammoo warra viizaa qaban warra keessa beekanii poolisiidhaan mucaa kana qabsiiste waan isin dhibu jechuudha. Dhugaa ani hedduun aaree hedduun natti dhagahame isumaa mana namaa kushiinaa namaa hojjechuudha. Shirriin haddii kana walitti yaadamu jechuun dhugaa hedduun ajaa'iba hedduun qubadhe dhugaa qodaansi akka jirutti nu bira jira wanti hundisii dhugaa ana damoozallee gaafa fudhattu ana bira keessi waan isin ajaa'ibu dhugaa
ijoollee 2 qabdi. Amaniitii keenya kadhannee malli maalii waan akkasii. Dhugaa nuti niitiin keenya maal jette seetan warra Arabaan beektu miti. Akkamitti sharrii walitti yaaddu? Nu amanuu hin dandeenye bakka. Nu amanuu hin dandeenye. Arabatti amansiisuu hin dandeenye. Isiit akkas gootechuu hin dandeenye. Dhugaa nu amanuu didde bakka. Akkamitti akkas ta'a? Caarraadhuma sii ta'ee qabamte. Ani garuu dhaqee akkas utuu isiin viizaa qabaatte ani kafila siiti akkas jedhee baasuu hin danda'a. Amma ani yoon dhaqee ani iyyuu nan qaxxaama. Birii 50,000 biyya kanaatiin hin qaxxaama. Nama viizaa hin qabne. Qaxaruu jechuun nuyyuu ittiin nu gaafachiisa. Wamaa gochuu miti. Damooznis yoo jiraate biyya ergaa fi qodaansi yoo jiraate biyya ergaa fi xiqqoo hidhamtee xiqqoo adabamtee hin baati. Kanuma nuun jette madaamiin illee jechuudha. Mucaan sharii kan hojjette garuu hojii isiin illee argatti. Isiin illee nama viizaa qabu miti. Nu garuutu akkasii sharii yaadne nullee isii qabsiisuu dandeenya. Jaar tokkoffaa warra Arabaatiin illee wal dhabna jechuudhumaa fi jechuudha. Lammaffaa immoo biyya ormaa nutti taanaan mucattii miskiina kana jechuudha. Waan hamaa akkanaatti yaadde ofiisiitii hojiisii hojjetataa jirti. Ani ergaa wayiin kan dabarfachuu barbaadu obboleewwan kan biyya Arabaa jirtan hamtuu namaa hin yaadina dhugaa. Baqa waan gaarii bicha namaa yaada. Namni kamuu sharrii yoo isinitti yaade isin gaarii duwwaa yaadaa fi dhugaa waa tokko hin taatan bakka tokkollee kuftan bakka tokkotti illee gufuun tokkollee isin kufisuu hin danda'u namaaf yoo gaarii yaadda. Akkasuma isiniin jechuun barbaada obboleewwan kan kuna kanaaf ta'a.